akkaataatti qarshii lama qofaan megabaayitii 480 bitachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Wanta kana sirriitti ilaalaa waan sabaa miti dhugaamadha. Qarshii lama qofaan megabaayitii 480. Jalqaba innis aappii buufachuu qabna. Aappii biidineetii jedhu jechuudha. Baay'een keessan qabdu garuu warri hin qabne buufadha aappii kana. Kun aappii biidineetii jedhu kana Play Store irra seentanii buufatu. Amma isinitti agarsiisa daataan koo banaadha. Keessaan qabu lawa. Basic mode illee dhumeera. Hojjechaa hin jirudha. Keessaan qabu jechuudha. Ishi jalqabadhaan innis kuufama bitachuu qabnu jira. Ankara teelee birriin bitadha. Isinis karaa isinitti toleen bitachuu dandeessu. Qarshii lamaan kuufama fedhadhaa kan jedhu. Kun kuufama fedhadhaa isa jalaa immoo dhumarraa kan jiru kuufama teelegiraamii saayitii lamaaf megabaayitii 480 jedhu kan argitan. Yoo karaa kanaan bitattan bareedaadha. Yoo karaa 999 bitattan hin danda'amu. Warra karaa teelee birrii kanaa caala. Isa boodaan karaa kanaan bitadha. Kun bitadheen kee jechuudha. Isaan booda aappiin amma isinitti agarsiisee kee biidineeti. Isa jedhu kana kun isatti buutanii teelegiraam sirii kan jedhu. Teelegiraam paakeejii 03 kan jedhu kanatti buutu. Isa booda staarti gootanii jalqabsiistu kunoo isee DNS jettu kan ammoo raayisiitti gochuun hin irraanfatina. Isa booda kunoo saksasii jedhee ammanni akka kanatti nuuf fidutti ilaalla. Alanaa waan barbaanne fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kunoo TikTokis ta'e waan barbaanne amma saayitii lama gidduuttidha wantichi megabaayitii 480 kun akka barbaannetti jechuudha. Kanaaf wanta kanatti fayyadamaa isiniin jedha sheerii godha galatooma.